Sheikh Hasina sanbata dhengaddaa muummittii ministeeraa Baangilaadesh ta'uun filannoo biyyoolessaa mo'ataniiru. Sheikh Hasinaan ennaa biyya isaaniitiif muummee ta'anii filataman kun yeroo shanaffaafidha. Taayiwaan amajjii 13 ta'anii kana filannoo pirezidantummaa gaggeessuuf jirti. Filannoon kun wayitaa Chaayinaan odola kana humnaan gara kutaa isheetitti deebifachuudhaaf dhaadachaa jirtutti ta'uusaa filannicha murteessaa godha. William Lai Progressive Democratic Party aangorra jirurraa ennaa ta'anii dhaabisaanii ammaaf sagalee uummataan dursaa jira. Isaanis waa'ee filannoo baatii kana ennaa dubbatan hooggansa biyya sanaa filachuu qofa otoo hin taane filannichi egeree Taayiwaan akkasumas nagaa fi tasgabbii kutaa Indo-Pacific jedhamuuf kan murteessaa ta'uudha jedhu. Indoneeziyaan biyya uummata miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 77 qabdus baatii dhufu pirezidantii haaraa filachuuf jirti. Sun immoo filannoowwan guyyaa tokkotti uummata baay'ee akkasii hirmaachisan keessaa isa tokko ta'uuf jira jechaadha. Paakistaanis akkasuma baatii dhufu keessa filannoo paarlaamaa gochuuf jirti. Filannoon biyya sanaa immoo wayitaa dura ta'an garee mormitootaa fi muummee ministeeraa biyyattii duraanii Imran Khan iccitii biyyaa dabarsanii ifa godhan jedhamanii wayitaa hidhaatti darbatamanii jiranii fi isaan garuu dhara jedhanii haalanittidha. Raashiyaan baatii bitootessaa keessa filannoo pirezidantummaa hoogganaan biyyattii Vladimir Putin ni injifatu jedhamee eegamu gaggeessuuf jirti. Ian Bond Center for European Reform jedhamurraa waa'ee filannoo Raashiyaa kana ennaa dubbatan. He has control of all of the administrative machinery required to make sure that a crushing vote in favor of him is delivered, and we get another 6 years of Putin. Asaalee bulchiinsaa akka inni sagalee ittiin mo'annaa argatu dandeessisan hunda to'atee jira. Sanaanis Putin waggoota 6 dhufan filatamee aangoo irratti hanga bara 2030tti arguuniif jirra. India biyyi dimokiraasii uummata baay'ee jedhamtee beekamtus baatiiwwan eblaa haga caamsaa baatiiwwan lamaaf jechaadha filannoo hooggansaa fi paarlaamaa gaggeessuuf jirti. Ammatti gareen Bharatiya Janata Party yookiin BJP muummee ministeeraa Narendra Modiin sagalee uummataan dursaa jira. Pushap Saraf gaazexeessaa dhimma poolitikaa Hindiiti. Haala filannichaa ennaa dubbatanis. These are very significant elections because there are clearly two opinions in the country at the moment. One is that BJP is polarizing society on communal lines and filannoon kun baay'ee murteessaadha. Sababaan immoo biyyattii keessatti yaada uummataa lamatu jira waan ta'eef tokkoffaan paartiin BJP aangorra jiru uummata gosaan qoqqoodaa jira kan jedhanii fi gama biraatiin immoo paartii dhumti biyya bulchaa jiru kun caalaatti nageenya biyyaalessaa irratti fuulleffatee jira kanneen jedhan gidduutti. Meksikoon immoo waxabajjii 2 filannoo pirezidantummaa gaggeessuuf jirti. Sun immoo seenaa biyyattii keessatti waan haaraa mul'isuuf jira jedhamee eegama. Innis xiinxaltooti biyyattii akka jedhanitti filannoo seena qabeessa ta'a. Seenaa Meksikoo keessatti hooggantuun dubartii ta'anii filatamuuf jiru jechaadha. Inni biraan gamtaa Awurooppaa filannoo paarlaamaa baatiidhuma waxabajjii keessa gaggeessuuf jiraachuu isaati. Sanaanis uummati walakkaa biiliyoonaa ta'u bakka bu'amuuf jira jechaadha. Dhumarratti sadaasa 5 dhufummoo Ameerikaan akkasuma filannoo gaggeessuuf jirti. Filannoo kanaanis Dimookiraaticha Joo Baayidanii fi uummati Ameerikaa carraa bara bulchiisaa lammataa laatu yookiin immoo kaadhimamtoota Rippaabilikaanotaa keessaa filachuuf jiru.